nagaa keessanii kootu gaale. Jirtu nagaadha. Kunoo amma ayyarii yabbanii jirra deemaa. Amma gara akkamiin biyyi gammachuu. Itoophiyaatti illee dhufneetti nagaa isiniin jenna. Akkasumaan bannee hin hafnu. Hin dhufnaa jechaa jiru. Ati hoo maal jettame? Naa nagannoo eegalichaa jirra. Akkami jirtu hordoftoota keenyaan kun akkasiin xiyyaara keessa jirra jechuudha. Kunoo argaa jirtu akka jiranitti ijoollee abashoota bichaatu jira. Akkas isiniin jedha qabu. Ilaala. Kunoo kana fakkaanna. Kunoo karaa biyyaa deemaa jirra. Yoo rabbi jedhe immoo viidiyoo kana poostiin isiniif godha jechuudha. Kunoo akkasii bakka xiyyaarri kana fakkaataa si warri hin galles dafaati kotta karaa biyyaa nuti biyya deemaa jirra. Kun immoo ispiikar jedhama. Kiiloo bittiin baay'isinaa nuti yoo kiiloo baay'ee kaffallee innaa waa'ee kiiloo moo waa'ee adda addaa moo isiniifan himaa yeroo biyya galee jechuudha. Kun akkas fakkaatee deemaa jira karaa biyya. Kuna ijoolleen kun hundi lachaa sadan keenya yoo Oromoodha ishee. Karaa duubarraan qabda. Karaa duubas isinitti agarsiisa. Ilaala maal ta'e jiru. Ijoollee keenya bichaa jira. Itoophiyaa bichaa. Kunoo kana fakkaata xiyyaarri Itoophiyaa. Alas gabbaashu. Attaasi. ዝም ብላችሁ ቁጭ በሉ። እኛ ዝም ብለን ነው ቁጭ ዝም ብላችሁ ቁጭ በሉ። እሷ ተነሱ ካለች ትነሳላችሁ በኋላ ማለሽ ቁጭ በሉ። እስኪ እናናግራት ሂጂ። ላስገባሽ ችግር የለሽም። ሀይ በያቸው። የዩቱብ ቻናል ላይ ሰላም ናቸው በያቸው። ሰላም ናቸው። ኦኬ ኩነ አርጊታኒ ምን kana fakkaatti. Kana fakkaata dubbiin dachaa. Cayyoo kana ilaalaa bareeddu. Amma ani maalan sodaadha seetan yeroo ayyariin ol ka'uu fi yeroo gadi bu'u. Baay'ee sodaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Annaa kunoo nama kanas ilaala. Kas fakkaanna. namni akkasii meeshaa bitee faana rakkataa jira as keessatti.